Welcome to Grade 11 Biology Unit 1 Part 5. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa takkaffaa unity takkaffaa part 5 yookaan barannoo shanaffaa nagaan geessan jechaa. Akkasumas share fi subscribe gochuu akka hin daganne jechaa. Kara barnoota keenyaa osoo seeniin duratti lesson outline ilaallee qabiyyee irraan kan video kan keessa barannoo jechuudha. Tokko mata duree video kan keessa barannoo jechuudha. So san irraa eegallu jechuudha. So lesson plan, lesson outline. Our lesson outline concerning with this video is relevance of biology, biological science, relevance of biology in Ethiopia, answer to review questions. Kana fakkaatu qabiyyeen barnoota keenya qarra relevancy biological science wal qabatu kana mas relevancy biology Ethiopia keessatti qabachuu gaheetu biology Ethiopia keessatti qabuu fi gartee gaafilee review question qormaa gartee kitaaba keessan irratti kana qormaata dhufu maltu kana hunda wajjii hojjenne jechuudha. So tanaafu kana lesson plan keenya deemna. So 1.3 the relevance and promise of biological science, biology and agriculture. Me concerning biology and agriculture kan ragira gaya garte wal dhufeenya biology agriculture waan qonnaa wajji qabu jechuudha. They are carrying out research into how to produce crop plants that will be adapted to the new conditions or the new environments. So karaa agriculture tingarte biology kun gain automatic seete kanneen akka biqiloota garaagaraa sanyiilee garaagaraa kan naannoo haarota adabtu kan immoo gartee madaquu akka dandeessu jechuudha. Haala qilleensaatiin wal bartee acha keessa jiraatu dandeessu oomishuu keessatti. And also are capable of producing their crop quickly as so that more than one crop can be obtained per year from the field. Ja fakkeenyaaf kana malis jamma crop jechuun kan midhaan nyaataati kun beekamutti midhaan nyaataati. Sanaafuu midhaan nyaataa kana saffisaan amatutti yeroo takkaa ol oomishuu danda'uun kana wal qabataa jechuudha. And also ammas maal seete which is a plant which are disease resistant varieties. Gartee gosa midhaanii kan dhukkuba garaagaraa ifirraa ittisuu danda'u oomishuu keessatti illee biology gahee guddaa taphataa jechuudha kana qonnaa keessatti. And also that are drought resistant kan gogiinsa yookaan hongee dandamatu jechuudha. Kan roobni yoo dhaabbates callaa gahaa qonnaan bultoota keenyaa kan nu danda'u oomishuu keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha biology karaa damee qonnaa keessatti jechuudha. And also its work involves in genetic modification of existing crop plants to give them the new characteristics that will able to them to be productive in changed environments. So karaaleen kun gaggeessuudhaaf genetic modification yookaan immoo jiinii bineensotaa kana biqiloota kana modification waan haaromsu biqiloota duraan jiru irraa eegalee kaane haaromsine san booda biqiloonni haaraa ta'e jiinii isaa modify ta'e kun immoo maal ta'a naannoo fi amaloota garaagaraa waan jijjiiratuuf naannootti jijjiiramte haala mijaataan injittaan keessatti dandamatee callaa gahaa kan nu danda'u isaati jechuudha. Kana tolchuu keessatti gaheen biology qabu baay'ee guddaa ta'uu isaati jechuudha. Okay, inni ta'an biology and medicine. Mee biology fi qoricha tolchuu keessatti maal akka gahee taphatu haa ilaallu. Their work is supported by whole range of the other biologists such as medical laboratory technician and test blood samples and other samples and provide support for the doctors. Kanneen akka medical laboratory dawaa garaagaraa itti hojjetan jechuudha. Kana keessatti tolchuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. So tanaafuu medical researchers gartee maal jechuudha gareelee medical researchers jira jechuudha saayintistoonni kuni who are constantly finding out more about the ways in which diseases causing organism functions and are spirit radiographers
who produce X-rays and other image of to help them in the diagnosis of diseases. So kana chugarele garte researcherota qorattoota waa'ee dhukkubaa fi dawaadhaa kana jechuudha. Kanneen akka raadiyoogiraafar siifaa kan akka X-ray faa saayintistoonni tolchan. Qorichoota garaagaraa yaaluu akkasitti jechuudha. Diagnosis of many diseases. Dhukkuba garaagaraa yaaluu akkasitti jechuudha. Kan hundaaf gahee taphataa jechuudha. And also specialized researchers who look into why and how cancer is caused. Ammas qorattoota specialized ta'an kanneen akka kaansariin eessaa akka dhufu fi maaliif akka dhufu akkamitti akka dhufu kan qoratan garee san hundaa jiraa jira. And also drug development researchers kan ammas qorichi garaagaraa dawaa garaagaraa tolchuuf oomishuudhaaf qorannoo gochaa keessatti jira jechuudha. Saayintistoota jechuun kun hundi who usually work for the commercial company and develop new drugs to treat diseases. Gareen qorichootaa kun saayintistoonni qorichootaa kun maal seete commercial company gartee kaampaanii dawaa oomishu. Kaampaanii farmaasii dawaa oomishu dawaa oomishee dawaa haaraa dhukkuba garaagaraatti dhukkuba haaraaf oomishanii akka addunyaatti gabarra oolfatu kan qorachuu kan keessatti beekumsa deemee baayoloojii baay'ee guddaa ta'uu isaa adda baafannaa jechuudha. And also biology and environment. Walitti dhufeenya bioloojii naannoo keessatti qabu haala lume. Biologists are actively involved in monitoring the impact of global warming on the environment. Biologistoonni baay'ee hirmaatan naannoo monitoruu yookaan immoo naannoo to'atu keessattuu global warming yookaan immoo oowwa addunyaa kan yeroo ammaa addunyaa guutuu mudataa jiru kana xiqqeessuudhaaf maaltu fida jedhanii qoratanii sanboota xiqqeessuudhaaf yaalii godhuu irratti gahee qorannoo gochaa hedduu gaggeessuu isaaniiti jechuudha. So many of the fields work technique we discussed earlier are used to find out how the abundance and distribution of species in areas are changing. Gartee baay'inaafi baay'atanii yookaan yabbina yookaan naannoo bakka takkatti heddummaatanii argamuu fi faffaca'insi naannoo sanyiilee yookaan sanyiilee biqilootaa fi bineensota kan naannoo jijjiiramsa keessatti taasifamu hunda kan qoratan jechuudha. These biologists give advice to government on how best they can conserve environment and where necessary introduce new species that will maintain the best balance of species within the area. Kana jechuun saayintistoonni kun maal godhe ni gorsan jechuu yookaan immoo ni himan jechuu mootummaatti akka naannoo sun kunuunfamtuu fi akka environmentii naannoon miidhamaa jiru sun kunuunfamtuu fi ammas bakka barbaachisetti sanyii haaraa biqilootaa akka dhaabamu. Saniif yeroo sanyiin haaraa biqilootaa dhaabamu maal godhaa naannoo vegetation covering ni guutama san booda baalaansi ta'a jechuudha. Naannoon sun baalaansi ta'e yookaan immoo madaalli uumamaa eegamee jiraataa jechuudha rakkoo tokko malee. Sanuu tolchuu keessatti gaheen baayoloojiin naannoo wajji qabu baay'ee guddaa ta'uusaa isin hubachiisaa jechuudha. Inni also biotechnology. Biotechnology keessatti gaagamma biotechnology deemu biology. So in the concerning biotechnology cure for many genetic diseases. Dhukkuboota genetic disease yookaan dhukkuba dhaalmaan dhufan garaagaraa akka namarraa badaniif kuuru guutuutti dhabamsiisuu jechuudha. Kan hundi tolchuu keessatti biotechnology baay'ee gaarii barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Treatment for the degenerative disease jechuudha. Dhukkuboota garaagaraa kanaaf baay'ee nama fayyadu jechuudha. Such as Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Dhukkuboota kanaaf kan fakkaatan hunda degenerative disease kana dhabamsiisuudhaaf kan oolu jechuudha. Establishing biologically controlled industrial process to manufacture more biological products in the same way as insulin as now manufactured. Kanneen akka industrial processii keessatti gahee guddaa taphatu taate biotechnology kuni manufacturing yookaan dhaabbilee garaagaraa kan waan garaagaraa tolchuu kan waa'ee biological productii wal qabatu jechuudha. Kunuunti fakkeenyaaf karaalee insuliniin itti qophaa'u bakteeriyaa keessatti insulin godhanii introduce goonee bakteeriyaan sun insulin sun nu baay'isee insulin sun immoo bifa limmootiin keessaa fuunee sampuu laaboraatoorii keessaa fuunee nama dhukkubni diyaabeetiin yookaan dhukkubii qorichaa itti jiru waraanu jechuudha. Haala kana hunda keessatti karaa jeeneetik injiniringiitiin baayotechnoloojiin baay'ee guddaa taphatu isaati jechuudha qoricha garaagaraa oomishuudhaaf.
and also producing drugs that are tailor-made and to suit an individual needs. Qorichoota akka gartee tailor-madeedha kan namni tolchuuf kan barbaachisu ta'uu isaati tokko nama fedhii namaa guutuudhaaf kan gaggeeffamu jechuudha. Genetically modifying plants to meet a specific need. For example, plants that can produce good yield of crop in the right conditions. Fakkeenyaaf biqiloota yeroo gogaa yookaan yeroo hongeen buutetti callaa gahaa kannu qonnaan bultootaaf kannu filatamee kan akka oomishamu ta'uudhaaf maal karaa jireeniitiin kirooppii kanatti qaaloomsanii akka inni oowwaa fi yookaan bishaan dandamatu bishaan yoo dhabes gogiinsi dandamatu akka inni jijjiirama naannoo qilleensaa jijjiirama kilaameetii naannoo san jiru dandamate callaa gahaa nuuf qonnaan bultoota keenyaa kan akka Itoophiyaa kan akka taasisuuf gahee guddaa taphatu isaati jechuudha. Plants that produce their own insecticide will not need to buy sprayed with the chemical insecticide. Biqiloonni jaa insecticide yookaan keemikaala qaama isaanii keessatti kan insecti yookaan immoo ilbisoota kan ajjeesu if keessatti waan oomishaniif biqiloota diqaalamu kana baanaa beekuu ba'a. Kan genetic modification jiiniin isaanii modify ta'e kana ba'a. Sanaafuu spray godhuun nu barbaachisuu jee keemikaala farra ilbisoota. Sorry. Okay, in cloning of productive animals and the plants, production of monoclonal antibodies that can deliver a direct to any those cells that need treatment, for example, cancer cells. Kana jechuudha cloning productive animals ifaa clone godhanii jechuudha horsiisanii kan booda karaa monoclonality immoo antibody garaagaraa oomishuu qorichoota garaagaraa oomishuu wal qabatee jechuudha. Kana hundi tolchuu keessatti gahee baayotechnoloojiin qabu guddaa ta'uu isaati jechuudha. Look, this is the subtopic, the new subtopic, the relevance of biology in Ethiopia. Relevance of biology akkamitti Itoophiyaa keessatti gahee guddaa taphate akkamitti akka dhufe haalaan jechuudha. The relevance of biology in Ethiopia, we need to systematically combine the wealth of indigenous knowledge with modern science by training an army of able biologists. So, karaa sisteemaa fayyadamnee akkamitti beekumsa ajaa'ibaa kan waa'ee gartee saayinsii ammayyaa kan irraa wal qabatee akka argamsiifnu maal goona? Biologists train goona waan immoo leenjifnaa jechuudha. So, we need to control land degradation. Gartee badiinsa lafaa yookaan immoo ciramiinsa lafaa kana badiinsa lafaa kana eeguun feenaa jira. Biodiversity gartee baay'ina sanyii gosa garaagaraa biqiloota bineensota naannoo tokko jirtu biodiversitiin baay'ee miidhagina naannoo takkaatti turistii harkisuu keessatti biodiversitiin baay'ee gahee guddaa taphatu isiiti jechuudha. Miidhagina haala qilleensaa baalaans ta'e madaalli uumamaa kun akka garaagaru akka gartee baalaans godhee yookaan immoo eegamee baalaansiin eegamee akka jiraatu madaalli uumamaa kun biodiversitiin baay'ee barbaachisaadha. Biodiversitiin tokko galii biyya takkaa argamsiisuu keessattis gahee guddaa taphatu. Maaliif gosoota mukkeen garaagaraa naannoo tokko yoo jiraate gosoota mukkeen garaagaraa san keessa bineensota garaagaraa yoo jiraate xiqqarraa akka guddate yoo jiraate so this is biodiversity jennaa jechuudha. Giriit yeroo lakkoofsi sanyiilee biqilootaa garaagaraa naannoo tokko jiraatu dabalu ammas yeroo lakkoofsi sanyiilee bineensota bosona keessa jiraatanii kan garaagaraa heddummaatu achi keessa heddummaatu increase biodiversity jennaan jechuudha magaalatti. So biodiversity ta'ee akka hin banne loosa kan taane eeguun feena dhukkuba garaagaraatii fi rakkoolee garaagaraa hunda wanni karaa baayolojikaalaatiin ifraa dhowwuu ni dandeenya jechuudha. So transforming our country economy maal jechuudha kun asirratti walumaa galatti biyyattii teenyitan karaa dinagdeetiin ol kaasuu ni dandeenya jechuudha karaa beekumsa baayolojii fayyadamnee jechuudha. Okay, let us come with a review question. Gaafilee review question kana answerii isaaniitii wajjin ilaalla jechuudha. Okay, look, choose the correct answer from A to D ja. Filannoo A irraa gadaa jiru kana kan filannoo jechuudha gaafiidhaati. Number 1 maal ja, it is true to say that biotechnology is dash ja. A new and rapidly expanding area of biological research. B, a new but relatively
effective area of research. C. An old but rapidly expanding area of biological research. D. None of the above. So the correct answer is C. The concept of biotechnology is what? Old but rapidly expanding areas of biological research. yaada dullacha haramti biotechnology garuu haalan bal'atee waa'ee biological research keessatti gahee guddaa taphataa kan jiru biotechnology dha jechuudha. Okay, number 2. Biological science is relevant to our life because it attempts to explain dash. A. The way in which humans function. B. The place of humans on this planet. C. The origin of life on the planet. D. All of the above. So the correct answer is D. Because all these three alternative choices are referring with the biological science. So the correct answer is D. All of the above. Okay, the third question. Biologists are trying to help deal with the problem of growing population by dash. A. Developing crop plants with an increased yield. B. Giving advice on the most effective programs of contraception. C. Developing crop plants that are resistant to disease. D. All of the above. This is also, the correct answer is also all of the above. Because all these three alternative choices are referring with the biologists to try to help problem on the population growth. Okay. The fourth question. Field work is important for biological engaged in environmental protection and conservation because it allows them to A. Gather information about how the organisms in an area are changing. B. Gather information about how the conditions in the environment are changing. C. Make predictions about future trends in the area. D. All of the above. So the correct answer is what? All of the above. Okay. Fifth question. Which of the following is correct is current rather than a possible future? Use of biotechnology. A. Producing tailor-made drugs to suit individual needs. B. Using stem cells to grow a new heart for someone who needs to transplant. C. Monoclonal antibodies used in pregnancy, tests and to diagnose diseases. D. Producing cures for the genetic disease. So the correct answer is C. Monoclonal antibody used in pregnancy tests and to diagnose diseases are not the current rather than possible future. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.